Nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti nagaa qabu ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu guyyaa har'aatiif qindeeffanneen isinitti himaa jalqaba irratti odeessa ijoo. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraatiif leenjisaa ture eebbisiisuun bobbaasuun dhagahame. Bal'ina oduu keenyaa kanaan eegalla ni dhageessu. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkamuudhaan mootummaa murna bilxiginnaatiin ajjeefamuu itti fufaniiru. Haala kanaan godina Shawaa Kaabaa Aanaa Sulultaa keessatti obboloonni lama qe'ee isaanii keessatti waraana bilxiginnaatiin ajjeefamuun dhagahameera. Bal'ina isaa ammoo isinis ni dhageessu. Aangawoonni waraanaa fi siivilii Eertiraa akkasumas jiraattonni naannoo daangaatti argaman daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruudhaan naannoo Tigraay aanaa Guloo Maakeedaa bakka Zibaan Hutsiyaa jedhamutti argamuun isaanii gabaafame. Dhimmi kun marii dhimma cimdoo wajjin akka wal qabatu maddeen ifoomsaniiru. Gabaasaa bal'aa dhimma kanatti qopheeffanne irraa isin biraan geenya. Naannoo Tigraay keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti irra deebiin walitti bu'iinsi ka'uun jiraattota naannichaa sarbama mirga namoomaa biraaf saaxila jechuun Amnesty International yaaddoo qabu ibse. Amnestiin waraana kaabaa fi Oromiyaa keessa ilaalchisee yaaddoo bal'aa inni baasee ni balballoomsina. Baay'inni namoota dambalii godaantota Afrikaa kaabaarraa gara Ispeen taasisanii dhuman 72 ga'e. Baay'inni namoota tuutaa godaantota Morookoorraa gara naannoo bulchiinsa Ispeen seeraan alaa kan taate Se'uutaatti galuuf yaalii taasisanii dhumanii reeffi namoota 5 dabalataan qarree Afrikaa kaabaarratti argamuu isaatii wajjin wal qabatee yoo xiqqaate lakkoofsi namoota taatee kanaan du'anii 72 irra gahuusaa qondaaltonni beeksisan. Kanas ni dhageessu. Iraanii wajjin mariin eegalameera jechuun ejjennoo isaaniitti cicanii kan jiran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mariin amma taasifamu Iraan sanada bareedaa mallatteessuuf carraa isheedhaaf kennaa jedhan. Iraan gama isheetiin Tiraampii mariin Iraanii wajjin waraana dhaabuudhaatti xiyyeeffate bixata kaleessaa eegale jechuun ibsee ture dhugaa akka hin taane ibsaa jirti. Waraana baha giddu galeessaa kanaa wajjin wal qabatee gabaasa bal'aa qabna ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa Impaayirtii fi Oromiyaa keessaa argachuudhaaf toora YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib laayik sheer taasisaa jechaan gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti sin ceesisa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraatiif leenjisaa ture eebbisiisuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa keessatti waggoota 8 darbaniif lola jabaa humnoota bilxiginnaa waliin geggeessaa jiruun guyyaa guyyaan injifannoo boonsaa galmeessaa fi daangaa qabiyyee saba bal'ifachaa akka jiru ni himama. Obbo lola jabaa taasisuu kana cinatti ammoo kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo haaraa simachuudhaan leenjii waraanaa fi siyaasaa kennuufiin dirqama itti aanu bobbaasuu irratti argama. Haala kanaan irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota haaraa zoonii madda albuudaatti leenjisaa ture eebbisiisuun barameera. Kaadhimamtoonni eebbifaman kunneen leenjii qaamaa fi lolaa dirree irratti akkasumas barnoota siyaasaa fi seenaa ammoo caayaatti hordofaa turuu maddeen gabaasaniiru. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkamuun mootummaa murna bilxiginnaatiin ajjeefamuu itti fufaniiru. Haala kanaan godina Shawaa Kaabaa Aanaa Sulultaa keessatti obboloonni lama qe'ee isaaniitti waraana bilxiginnaan ajjeefamuun dhagahameera. Qaamni maqaaf biyyaan geggeessaa jira ofiin jiru bilxiginnaan kallattiidhaan loltoota barcuma aangoo isaa tiksan bobbaasuun kallattiidhaan ammoo shiftoota bobbaasuun ilmaan Oromoo roorroo fi cunqursaa hamaa keessatti galchuudhaan dararaa jiraachuun ni beekama. Akka kanaan godina Shawaa Kaabaa Aanaa Sulultaa keessatti obboloonni lama kan maqaan isaanii Fayyisaa Olaanaa Tufaa fi Darajjii Olaanaa Tufaa jedhaman humnoota bilxiginnaatiin qe'ee isaanii keessatti ajjeefamaniiru. Ajjechaan kun Aanaa Sulultaa gandaa qotee bulaa Eefoo Ekkoo Baabboo iddoo addaa Warabboo jedhamutti raawwatame. Odeeffannoon arganne akka ifoomsutti sababni ajjechaa kanaa himata sobaa WBO wajjin hidhata qabdu jedhu akka ta'e maddeen himaniiru. Aangawoonni waraanaa fi siivilii Eertiraa akkasumas jiraattonni naannoo daangaatti argaman daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruudhaan naannoo Tigraay aanaa Guloo Maakeedaa bakka Zibaan Hutsiyaa jedhamutti argamuun isaanii gabaafameera. Dhimmi kun marii dhimma cimdoo wajjin akka wal qabatu maddeen ifoomsaniiru. Waltajjii kanarratti miseensi koree giddu galeessaa paartii TPLF Fissaa Haayilaayee hooggantoonni waraanaa Tigraay aangawoonni waraanaa Eertiraa fi aangawoonni siivilii bulchiinsa sanaa fi Eertiraa hirmaachuu isaanii beekameera. Miidiyaaleen naannoo Tigraay waltajjichaa hariiroo uummataa fi uummataa jechuun kan gabaasan yommuu ta'u bulchaan aanaa sanaa fi Eertiraa obbo Idris Alii waltajjicha irratti uummattoonni Eertiraa fi Tigraay seenaa aadaa fi eenyummaa kan walitti hidhamanidha. Amma uummata lamaan gidduutti sagalee rasaasaa osoo hin taane misoomatu dhagahamuu qaba jedhaniiru. Miseensi koree giddu galeessaa TPLF Fissaa Haayilaayee gama isaaniitiin seenaan aadaa fi eenyummaan uummata lamaanii tokko ta'uun isaa akkuma eegametti ta'ee waliin nagaan jiraachuu fi hojjechuu aadaa godhataniiru. Diina waliin kan isaan mudatu waliin qabsaanii kan mo'atan ta'uu isaaniitiif qabsoon sana dargii kuffisuuf taasifame ragaadhas jedhaniiru. Akkasumas imala waliinii keessatti rakkooleen ture jechuun danda'amu baatus inni guddaan uummattoonni lamaan rakkoo isaanii sirreessanii akka hin deebineef garaarraa yoo hojjetanii fi carraa isaanii fuulduratti waliin yoo murteessan nagaa fi misooma fooyya'aa mirkaneessuu ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Sochii cimdoo yookiin tumsaa jedhamu kana keessatti aangawoonni waraanaa fi siivilii Eertiraa daangaa qaxxaamuruun gara aanaa
aanaa Gulmoo Maakedaatti yeroo seenan simannaan kan taasifameef yommuu ta'u fuulduratti barreeffamni tumsa nagaa fi misooma uummata Tigraay fi Eertiraa yookiin Tsumdoo jedhu barreeffamee ni mul'ata. Hooggantoonni TPLF amma naannoo Tigraay bulchaa jiran waliigaltee nagaa Piitooriyaa booda hariiroo mootummaa federaalaa waliin qaban laafuu isaatiin wal qabatee bulchiinsa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii wajjin hariiroo uumuu isaanii irra deddeebiidhaan odeeffamaa ture. Aangawaan duraanii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ji'oota muraasa dura Shaabiyaa wajjin hariiroo uumuun miidhaa cimaa akka qabu eeruudhaan akeekkachiisanii turuun ni yaadatama. Naannoo Tigraay keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti irra deebiin walitti bu'iinsi ka'uun jiraattota naannichaa sarbama mirga namummaa biraaf saaxiluu danda'a jechuun dhaabbanni mirga namaaf falmu Amnesty International yaaddoo qabu ibse. Amnesty Internationalitti Daayirektarri naannoo Bahaa fi Kibba Afrikaa Tigeeree Chaakuutaa naannichatti irra deebiin walitti bu'iinsi ka'uun uummata naannichaa miidhaa waraana kanaan dura irraa hin bayyanannee fi haqa hin arganneef balaaf saaxilaa jette. Sarbama mirga namummaa sababa walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humnoota mootummaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti raawwataa jirus hordofaa fi galmeessaa jirra jette. Amnesty International ibsaa guyyaa 3 bara 2026 baasiin waan kana ifoomse. Biyyicha keessatti mootummaan dhaabbilee naannoo fi addunyaa sarbama mirga namummaa qo'ataniif eeyyamuu akka qabullee akeekkachiiseera. Yeroo kaaba Itoophiyaa 9 bara 2020 hanga 9 bara 2022tti gaggeeffameen waliigalteen nagaa mallattaa'uun xumurame. Amnesty International sarbama mirga namummaa hamaa baay'een isaanii ammoo kan yakka waraanaa fi yakka namummaa ta'uu malan raawwatamuu galmeesseera jedhe. Mootummaan Itoophiyaa sarbama mirga namummaa raawwatame irratti qorannoo qabatamaa gaggeessuu dhiisuu fi namoota yakkicha raawwatan seeratti akka hin dhiyaanne gochuu dhiisuu amaleeffachuu hin qabu. Amnesty International mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay qajeeltoo kabaja mirga namummaa idil addunyaa fi mirgoota namoota nagaa akka eeganii fi akka kabajaniif waamicha godhaa jedhe. Hagayya 1 bara 2026 lixaa Tigraay naannoo Sararinaa jedhamutti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi mudachuun gabaafameera. TPLF mootummaa Itoophiyaatu humnoota keenya irratti haleellaa bane jechuudhaan himate. Ganamaa jalqabee hanga waaree boodaatti itti fufuu kan himu TPLF mootummaan Itoophiyaa dhimma kanatti deebii hin kennine. Walitti bu'iinsicha hordofee jiraattonni Tigraay dhibbaan lakkaa'aman gara Sudaanitti baqachuu ammoo AFP'n yeroo sanatti gabaasee ture. Mootummaan Itoophiyaa TPLF Eertiraa dabalatee qaamolee guddina Itoophiyaa hin barbaanne wajjin ta'uudhaan biyya jeequuf hojjetaa jira jechuun yeroo adda addaatti himataa ture. Eertiraa akkasumas biyya keessaa hidhattoota faannoo wajjin ta'uudhaan waraana banuuf akka qophii gochaa turanis mootummaan kanaan dura himeera. Amnesty International dhaabbilee mirga namummaa addunyaa fi miidiyaaleen dhorkaa tokko malee Tigraay keessaa naannoo waraanaan miidhame keessa galuun qorannoo akka gaggeessanii fi hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa fi qondaaltota TPLF wajjin mari'achuu qabaa jedhe. Dhaabbilee mirga namummaa waraana kaaba Itoophiyaa hordofee sarbama mirga namummaa irra gahee qorachuu jalqaban heeyyamni isaanii addaan cituu qorannichaan dhaabaniiru. Dhaabbilee mirga namummaa waraana kaaba Itoophiyaa hordofee sarbama mirga namummaa irra gahee qorachuu jalqaban heeyyamni isaanii addaan cituun qorannichaa dhaabaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinii ogeessota qorannoo mirga namummaa addunyaa jedhamuun Itoophiyaa keessatti qorannoo akka gaggeessaniif kan hundaa'ee fi gamtaa Afrikaatti koomishinii qorannoo mirgoota namummaa hojii qorannoo eegalan addaan citeera. Haqaa yeroo ce'umsaa jechuun mootummaan hojii jalqabee itti fufuu dhiisuu isaarraa kan ka'e miidhamtootaaf haqii hin baane jechuun Amnesty International ibse. Waraana kaaba Itoophiyaa waggaa lamaa ture keessatti namoonni 600 ajjeefamuu ergamaa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo kanaan dura himanii turan. Amnesty International ji'oota lamaan darban ammoo qondaaltonni TPLF miidiyaalee walabaa ugguruu humnaan dargaggoota dabalatee namoota hedduu loltummaaf leenjisuu fi sochii uummata daangessuudhaan sarbama mirga namummaa raawwachaa turuu isaanii dhaabbilee mirga namummaa galmeessaa turuu yaadachiise. Baay'inni namoota dambalii godaantota Afrikaa kaabaarraa gara Ispeen taasisanii dhuman 72 irra ga'e. Baay'inni namoota tuutaa godaantota Morookoo irraa gara naannoo bulchiinsa Ispeen seeraan kan taate Se'utaatitti galuuf yaalii taasisanii dhumanii reeffi namoota 5 dabalataan qarree Afrikaa kaabaa irratti argamuu isaatiin wajjin wal qabatee yoo xiqqaatee lakkoofsi namoota taatee kanaan durii 72 irra ga'uusaa qondaaltonni beeksisan. Baay'inni namoota dhuman kana lakkoofsa abbootiin taayitaa Morookoo dilbataa dheengaddaa ifa taasisan irraa akkaan akka caalutu ibsame. Namoonni 50 calaan lafaa fi galaanaan gara Se'utaatitti kan qajeelan yommuu ta'u, dambaliin tuutaa godaantotaa kan kamisa darbe daangaa lafaa gamtaa Awurooppaa Afrikaa wajjin qabu keessaa isa tokko irratti kan mul'atee fi miira yaaddoo naannichatti kan uumedha. Namoonni 48,000 caalaan sa'aatii 48 keessatti gara Morookootti kan deebi'an yoo ta'u, warreen hafanis dhuma torbanitti deebi'uu isaanii abbootiin taayitaa Ispeen beeksisaniiru. Bakka bu'aan mootummaa Ispeen Se'utaa keessaa Miguel Angel Perez dilbataa dheengaddaa gaazexootaaf akka ibsanitti namoota 72 dhumanii alatti namoonni 1,000 caalaan tajaajila fayyaa argataniiru. Iraan waliin mariin eegalameera jechuun ejjennoo isaaniitti cichanii kan jiran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mariin amma taasifamu Iraan sirna bareedaa mallatteessuuf carraa ishee dhumaati jedhe. Iraan gama isheetiin isa Tiraamp mariin Iraan wajjin waraana dhaabuu irratti xiyyeeffate wixata kaleessaa eegale jechuun ibsee ture.
dhugaa akka hin taane ibsiteetti. Hulaa Hormuuz irratti mala eegalchiisuu daandii yeroof adda ba'ee fayyadamuu ilaalchisee Iraan biyya waliin hulaa galaanaa kana qooddattu Oomaan waliin marii eegaluu ibsiteetti. Iraan erga Tiraamp karoora haleellaa cimaa irratti raawwachuuf qabatee haquun Iraan waliin mariitti seenuuf akka jedhu ibsee booda Tiraamp marii haaraa kanarratti eenyu akka hirmaatu akkasumas eessatti akka gaggeeffamu hin ifoomsine. Iraan garuu Ameerikaa waliin mariitti akka hin jirree fi mari'achuufis karoora akka hin qabne ibsiteetti. Iraan marii kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne ibsuun pirezidaantii Tiraampiin hubachiiseera. Ergaa miidiyaa hawaasummaa isaa Truth Social jedhamu irratti barreesse keessatti aangawoon Iraan namoota hin amanamne sobdota jechuun arrabse. Turtii gaazexeessitotaa White House waliin taasisaniis mariin haaraan gaggeeffamaa jira jechuun ejjennoo isaatti ciche. Utuu mari'ataa hin jiru ta'ee mari'ataa hin jiru isiniin jedha amma garuu mari'ataa jirra jedhee Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti karoorsi haquun marii eegaluu kan murteesse gaaffisa darbaa fi biyyoonni Arabaa biroo kaan irratti hundaa'uun akka ta'etu himame. Fotumtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanii dhiyaanne kana gammaatti hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaa ta'aa. Aga dagaa.